sirraa seenaan koo gara mana hambeen jaalala sirraa seenaan koo gara mana hambeen jaalala baraan isin jaalladha hogguu sumanee wota baraan isin jaalladha hogguu sumanee wota. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo nagaan keenya kan jaalalaa fi kan gammachuu bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha guyyaa irraa keessummaa addaa tokko qabannee sinii dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya irraa Zeenal Abid yookaan barii ganamaa nama jedhamudha. An keessummaa isaan keessan tokkummaa humnaadha. Egaa Zeenal Abid yookaan barii ganamaa yeroo ammaa kitaaba seenaa gootota Oromoo gara dhiyaa fi akkasumas seenaa gootota Oromoo gara baharraa haala miidhagaa ta'een barreessee kan isin biraan gaa jiru yoo ta'u, egaa nutis kana hordofuudhaan biyya keessaa gaaffiif deebii waliin gochuudhaan qabiyyeen kitaaba kanaa maali, akkamitti barraa'e, kitaaba kana keessa wantoota akkamiitu jira kan jedhuudhaaf gaaffiif deebii waliin gochuudhaaf qophii hunda xumurree jirra. Hanga xumuraatti yoo nu hordoftan irraa waa barachuu dandeessu jenna. Egaa beeksisa tokko isin biraan geenye kan isinitti deebinu ta'a, nu hordofaa. Oduu gammachiisaa ilmaan Oromoo. Kan isin hawwiin eegaa turtan irrafnee maal irrafaa duran kaayyoo dhalootaa milkeessaa aartiif aadaa Oromoon addunyaatti beeksisa jechuudha. Barreessaa kitaaba barii ganamaa kan ta'e Zeenal Abid Sheekh Abdul Wahab ammas tibba kana kitaaba haarawaa galaa dhaloota kanaaf kan ta'u kitaaba lammaffaa isaa qabatee isiniif dhufee jira. Aarsan baay'atu solee bulee darri dhugaa moone biyya abbaan itti wareegame ilmi diina fillaatu. Mata dureen kitaabichaa seenaa rirmi hin nyaatu kan jedhamu yommuu ta'u, kitaabni kun seenaa gootota Oromoo sirna gadaa siiqqii aadaa fi safuu hedduu kan of keessatti hammate. Seenaa dura duuba Fakkeenyaaf seenaa gootota kanneen akka eebbisaa addunyaa, raayyaa abbaa maccaa Osmaayyoo Muusaa, Abbilillee yookaan Mahabuubaa Hacaaluu Hundeessaa, seenaa mooticha Jimmaa kan ta'e Abbaa Jifar Abbaa Goma, Jaaldagaa Doonee Zallaqaa Sigmoo, Haji Abdul Qadir Abbaa Fiixaa, Abbaa Homaa Geera Askar Gannoo Jaaljabalu Adamii fi Abbaa Raagoo Abbaa Duulaa fi kan kana fakkaatan isaan muraasa. Eessatti beekti silaa hin agarree nageesse giimii keessa barbada goonni dhugaa badada. Maal kitaabni kun yeroo dhiyootti kan isin bira ga'u ta'uusaa isin hubache. Bakki argama kitaaba kanaa magaalaa Jimmaa, Limmuu Lammanii fi godinaalee Oromiyaa biroo keessatti siraafutuuf itti adeemaati jira. Meekoo walutumneetu tabba baanaa komookoo jiraannus bannuus kana fedhiinkoo. Maal kana bo biyyoota alaa keessaa kanneen akka Saawudi Arabiyaa fi Dubaayitti erguuf haal duree xumurreetii jira. lakkoofsa bilbilaa fi iimeelii ittiin nu argachuu dandeessan Dawwadha 2519878294 kana mala Dawwadha 2519545991 karaan iimeelii keenya fenet bilisummaa a61gmail.com jechuun battalumatti nu argachuu dandeessu. Seenaa keenya dhokatee ture addunyaatti abeesse seenaa oromoo hin nyaatu filannoo keessa. Tokko isinitti muudhaaf kananii gara kanatti dhufe kitaaba seenaa oromoo nyaatu jedhu keessatti qabiyyee maaliitu jira jedhee warra na gaafataa ture. Dhaaf amma danda'ama ta'e gabaabsee daqiiqaa 10 kan hin caalleen isin ibsuun barbaada. Qabiyyee kitaabichaa jechuudha. Jalqaba irratti kitaabichi sirna gadaa qaba. Sirna gadaa maal akka sirna gadaa Oromoo gadaa sadarkaa gadaasaa akkasumas Yuuba tokkoffaa akkasuma gadi gammoojjii yookaan gogeessa gadaa of keessaa kan qabudha. Sirna gadaa kana kitaaba waajjirri aadaa fi turizimii Oromiyaa akkasumas kitaaba seenaa Muhammad Hassan Profeesar Muhammad Hassan irraa kan fudhatameedha. Gara biraan kitaaba Muhammad Said irraa kan fudhatameedha. Kana barreessuudhaaf waggaa hedduu yoo xiqqaatillee waggaa 3 waan akkasii kan natti fudhataa ture.
kitaabni kuni lammaffaa irratti Oromoo Maccaati. Oromoo Maccaa irratti kan xiyyeeffatudha kitaabni kuni. Oromoo Maccaa eenyuun akka ta'e kitaaba kana keessatti barreeffamee jira. Oromoo Maccaa gara dhiyaatti kan uummata qubatee argamudha. Ittaansee Oromoo Maccaa tun immoo odaa mataa ofii qaba. Odaa Bisil jedhama. Odaan Bisil kan inni itti argamu godina Wallaggaa bahaa naannoo Laga Gibee irratti sayyoo yookaan immoo aanaa gara Shawaatti jechuudha. Odaan Macci jalatti argaman ijoolleen Maccaa jala jiran Odaa Bisil, Odaa Ullee, Odaa Dooggii akkasumas Odaa Bulluqii fi Odaa Gudayyaa Biilaati. Odaan kun godinoota kana keessa garagara keessa jira. Odaan Ullee godina Jimmaa Naannoo Addaa keessatti argama. Odaan Doogii akkasumas Iluu Abbaaboor keessatti argama. Odaan Bulluq Horroo Guduruu keessatti argama. Odaan Gudayyaa immoo akkasumas Wallaggaa bahaatti jechuudha. Akkasumas Oromoo Tuulamaatu jiru. Oromoon Tuulamaas kan kitaaba kana keessatti bal'inaan kan barreeffamee jiru tokko Oromoo Tuulamaati. Oromoo Tuulamaa kana jalatti gadaa garaagaraatu jira. Gadaa 10tu jira. Gadaa Biifoolee, Gadaa Michillee, Gadaa Armuufaa, Gadaa Roobalee, Gadaa Birmajii, Gadaa Mul'ataa yookaan immoo Gadaa Duulooti. Innis baroota isaa wajjin kan kaa'amee jiru. Shanaffaa irratti Gumii Gadaati. Gumiin Gadaa Gumii Gaayoo of jalaa qaba. Sirna siiqqee, sirni siiqqee immoo sirna Gadaa siiqqeeti. Akka abbootii Gadaa Oromoo gameen dhiiraa jechuudha. Sirna siiqqee kana keessatti hidaayaa kennamuu jira. Ulfina haadha siiqqeetu jira. Aangoo haadha siiqqeetu jira. Akkasumas immoo haati siiqqee aangoosii lola dhaabuu irratti daa'ima guddisuu irratti jira. Siiqqeen maali waan jedhus achi keessatti argamtu. Inni torbaffaan Arfaan Walisooti. Jirrisi Arfaan Walisoo ilmaan Maccaati jechuudha. Sadan Sooddoos akkasuma ilmaan Maccaati. Salgaffaan Abbootii Gadaa maqaatii Abbootii Gadaa Gujiiti. Kan bara 1424 hanga bara 2015 tti kan jiranu gara namoota yoo xiqqaate namoota 74tti. Abbootiin Gadaa Booranaas 10ffaan Abbootii Gadaa Booranaati maqaa jiraati jechuudha. Hanga bara 2025 tti kan jiranu. Inni 11ffaan damee ilmaan Oromooti. Kuush jechuudha. Damee ilmaan Oromooti. Oromoon eenyuun argate? Booraan Abbaarintu argate. Akkasumas sana jalatti faamilii danuutu jiru. Kunis kitaabuma garaagaraa irraa kan barreeffame. 12ffaan Mootummaa Shanan Gibeeti. Mootummaa Shanan Gibee durii kan kitaabuma Waajjira Aadaa fi Turizimii Oromiyaa barreesse kana fudhee guutummaa isaatti kan barreesse. Walduraa duubaan Mootummaa Shanan Gibee kun eenyu jennee Limmuu Innaaraa akkasumas Guumee Gommaa Geeraa fi Jimmaa fi Geeraadha. Gara biraatiin Mootummaa Shanan Gibee kana keessatti aangoo guddaa kan qabu yookaan yeroo sanatti kiingii warra jedhaman Jimmaan Abbaa Jifaar, Limmuun Abbaa Bogiboo, akkuma kana Abbaa Raagoo warra Geeraa Guumee jechuudha. 14ffaan Limmuu Innaaraati. Seenaan Limmuu Innaaraa 13ffaan jechuudha. Limmuu Innaaraa bal'inaan kan Ustaaz Gaalee Abbaaboor kan barreesse ofii kootii kitaaba irratti kanan maxxanse isiniin jechuu barbaade. Ustaaz Gaalee wajjin kan barreessine Nagar Gaarii kan barreesse jechuudha. Inni 14ffaan Odaadha. Odaan Oromoo eenyu?
meeqa jira jechuudha. Odaa xixiqqoo osoo hin taane odaan gurguddoon Oromoo 5 odaa roobaa, odaa nabee, odaa bisil, odaa bulluqee fi odaa bultumii godinoota garaagaraa Oromiyaa keessatti kan bal'inaan argamudha. Shanaffaan irreecha. Irreechi gosa lamatu jira. Si'a lama irreeffatama yookaan irreessas jechuu danda'ama. Irreecha tulluu fi irreecha malkaati. Irreechi malkaa yeroo birraan bari'u bacaqii gannaarra gara bonaatti ba'u jechuudha. Irreechi tulluu jechuun immoo irreecha gara alfaasaatti tulluutti ba'amudha. 16ffaan naannolee Minilik Oromoo humnaan cabse. Oromoo humnaan cabse kana fi uummattoota kibbaa bara isaa wajjiniin naannoo isaa inni cabse jechuudha. 17ffaan akkuma Minilik uummata Oromoo baraa fi aangoo isaa sana keessatti cabsaa ture. Lola aanolee kanallee kan uummata Oromoo miidhaa harma muraa ture. Qaama saalaa kutaa ture jechuudha. Lola calanqooti. Innis sanaan kan wal qabatu waan wal qabatee jiruuf dirqama barreeffamuu waan qabuuf barreessine. 19ffaan miseensa gadaa shananiiti. Miseensi gadaa shananii gadaa abbootiitu jira. Gadaa abbootii fi gadaa ilmaanii jedhamanii qoqqoodamu. Inni 20ffaan Jimmaa waan jedhamtu maali waan jedhamudha. Gara biraan 21ffaan adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo maal akka ture qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hangawwana saba isaatiif kan dhaabbatee jirudha. Hundeeffamuu isaatii, uumamuu isaatii akkasumas immoo hangawwanaallee kan osoo inni hin injifatin sadarkaa ammarra jirudha jechuudha. 22ffaan seenaa qabsoo waldaa Maccaaf Tuulamaati. Seenaa qabsoo waldaa Maccaaf Tuulamaa bal'inaan kan barreeffamee jiru jechuudha. Kan akka Hajji Simbirroo gooticha gootuuwwan hedduutu keessa jira. Hundeessitoota waldaa kanaas hedduutu jira. Inni 23ffaan waldaa wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaati. Kan dura bu'ummaan Alamuu Qixxeessaa, Baqqalaa Nadii, Kolaleel, Qadiidaa, Gurmeessaa fa'iin durfamu jechuudha. Hayilimaaraan Gammadaa fa'iitu keessa jira. Akkasumas waldaa wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaa kana keessatti damee adda addaa godinoota Oromiyaa keessatti damee adda addaa banaa turanidha. Gara biraatiin hidhamuun miseensa waldaa wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaa qabsoon Oromoollee akka boodatti deebi'uuf kan godhamaa turedha. Gara biraa gumaacha ogbarruu afaan Oromootiif hayyooleen garaagaraa barreessan 100 ol kan gabaabinaan bara isaatii fi bakka isaa eenyuun akka ta'e kanan barreessee jechuudha. Kunis kitaabotuma garaagaraa irraa kan fuudhamee barreeffame. Gara biraatiin nama forsa maqaa gootota Oromoo 1,000 ol ta'an maqaan jira kan barreeffamedha. Maqaan jira qofti jechuudha. Kun maaliif barbaachise? Namoonni kitaaba maxxansuu barbaadan maqaa utuu fagoo nagin maqaa achirraa fudhatanii seenaa jiraa qo'achuutti akka itti fufanuu barbaadeetanii. Gara biraatiin inni guddaan dhimma seenaa goototaati. Seenaa goototaa keessaa kan jalqabarra kaa'amee jiru Jaal Magarsaa Barii yookaan immoo Barii Sowaabee jedhanu. Innis waa malee fi miti qabsoo bilisummaa Oromoo yookaan qabsaa bilisummaa Oromoo isa jalqabaati. Hayyuu duree abaa'oo isa jalqabaati. Oromoof jennee baanee amantiif jennee hin gallu jedhanii soora biyyoo ta'anii shiftoota Sumaaleetiin shiftoota Ziyaad Barreetiin kan wareegamanidha. Warri wareegaman sana keessaa Jaal Barii Sowaabee yookaan Magarsaa Barii hayyuu duree ture. Jaal Gadaa Gammadaa, Jaal Abbaa Xiiqii yookaan Abboomaa Mitikkuu, Eeggazuu Bantii, Jaal Falmataa
falmataa yookaan Umar jaalfalma faamii daayyuu dooyyoo irraanaa qacalee obbo Dhiinsaa jechuudha. Gara biraatiin jaal dhaddachuu mul'ata jaal marii galaan fa'aa turanii jechuudha. Jarri kun kan wareegaman hooggantoota ABO ta'anii kan wareegaman eebala 15 bara 1980tti shiftoota Sumaaleetiin sooroo biyyoo ta'anii iddoo tokkotti awwaalaman keessaa tokko. Gara biraatiin gootota maqaa isinii dha'ee gootota Jimmaa bebbeekamoo 100 ol kan barreeffamanii keessaa muraasni kan seenaan barreeffame kaan immoo kan barreeffamaa jiranudha. Kana isiniin jechuu barbaada. Kana keessaa eenyutu jira yoo jettan seenaa gootota kana keessa Oromoo kana keessaa Jaal Daagaa Doonee, Ajii Abdulqaadir Abbaa Fiixaa, Zallaqaa Sigimoo, Bilillee, Aster Gannoo, Maakaa Horee, Tolosaa Wayyeessaa akkasumas Jaal Jabal Wadam, Iluu Abbaa Booraa yookaan immoo Beddellee, Firisaa Abbaa Waggaa Beddellee, Raasumaayyuu Muusaa, Eebbisaa Addunyaa Wallaggaa, gara biraan kan dhumarra jiru artist Hacaaluu Hundeessaati. Seenaa isaas guutummaa guutuutti barreeffameera. Kitaabni kun dhumni isaa kitaaba seenaa rirmee nyaatu kana jedhu kana kan fuula 300 ol of qabu yaadannoo Hacaaluu Hundeessaatiif akka ta'uuf wareegeera. Kanaaf kabajamtootaa fi hordoftoota qabiyyee kitaaba kana baruu barbaadaniif bifa kanaan sagaleedhaan isinii dhiyeessedha. Oraa bula galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya gaaffiif deebii obboleessa keenya barii ganamaa waliin goone asumatti kan golamnu ta'a. Egaa obboleessa keenya jajjabeessuuf akkasumas kitaaba isaa kana bitachuuf namoonni barbaadan karaa lakkoofsa bilbila keenya duwwaa 5 duwwaa 3812 6 duwwaa 4 yoo nu bilbiltan nu argachuu dandeessu yookaan kanneen biyyoota adda addaa irratti argamtan duwwaa 9 6 5 duwwaa 3812 6 duwwaa 4 jechuudhaan koodii waliin yoo itti naqxan haala gaariidhaan nu argachuu dandeessu jenna. Egaa heloo nuun jechuun kitaaba kana bitattanii akka obboleessa keenya jajjabeessitan abdii qabna. Galatooma.